Ashamar kafune kabajamtoota fi daawwattoota Leensaa Mul'inaa Faamilii jirtu nagaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyo. Chaanaala kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jennaa daawwattoota keenya. Isin jaalanna isin kabanya like share comment subscribe gochuun dagatiina isiniin jennaa guyyaarraa tokko jedhee biddeena tolchuu seeneera jechuudha. Maarbeetii guyyaarraa seeneera. Erga ji'a tokkoo fi torbee tokkooti maarbeetii waan jedhamu hojii waan jedhamu hojjannee har'anan tolcha malee jedhee seenee namni hamma yoomitti nama danda'a. Warri immoo yoomittu biddeen tolchuu kaatettanii dhiyoo nama qabaattan ciisuu dandeessu taa'uu dandeessu. Garuu amma ji'a tokkoo fi torbee tokko dhugaadhaan hojjannee ciisee nyaachaa ture jechuudha. Shiroo godhanfachaa man ture garuu biddeen tolchee hin beeku jechuudha. Biddeen namannaa tolchaa ture. Kanarraan kan hafe immoo amma yoomitti nama danda'a namni isa akkasitti yaadaa isiniin jedha. Kanaaf jechuudha guyyaarraa maarbeetii seenee jira. Torban tokko muluu mana walawwaluun uffata hamma jiru gadi guurtee mincuun obboleettiin koo na gargaaraa turte jechuudha. Garuu na biraa galte jechuudha. Torban tokko muluu uffata miiccaa turte. Uffata samana ture jechuudha. Namni miicceen jiru uffata mucaa bichaa miiccina. Gadi guurtee miiccitee zanaa gootee mana gadi guurtee dhiqxee walawwaltee xaragdee biifee maal gadi guurtee miiccitee qus gootee galte jechuudha. Anas na xooraa turte amma na bira teessetti jechuudha. Hangafa kooti. Hangafaate jechuudha. Kana garuu kana booda ji'a tokko guunnaan dubartiin ulmaa akkaataatti baatullee ulmaan namatti baamattanii ulmaan eeyyan namatti ibiddi qabatee jira kun akkuma argitan elektirikii maaf hin bitattu Leensaa kan jettaniif elektirikii qaba elektirikii jechuudha. Garuu maabiraatiitu humna dhabe humna hin qabu qaba bitadheeraa jechuudha. Humna hin qabu elektirikii maabiraatiitu humna dhabe kanaan isiniin jedha. Kan biraa immoo jechuudha ulmaa Leensaa ulmaan namatti baama malee qe'umatti baamattanii dursa garuu ulmaa kan baamu qe'u ofitti jechuudha. Dursa dubartiin buna danfifatteet daabboo tolfatteet qe'uma ishiitti maatii ishii faana mucaa ishii gadi baastee cararii agarsiisteet jetteet isa booda ulmaa mana namaatti baate jechuudha. Mana namatti dhiyaattutti baati. Anis akkasumaan godhe jechuudha. Dursa garuu daabboo tolfadheen akka tasaa maatiin dhufanii haati koo obboleettiin obbolaan koo dhufanii turaniyyuu ulmaa koo irratti jechuudha. Daabboo tolchanii dhufan hundi isaanii jechuudha. Daabboo inni kaan waxii foonii fi biddeena fidee inni kaan immoo daabboo fidee dhufe jechuudha. Daabboo sadii dhufe anis akka tasaa manaa tolcheen ture haati murunaan bira turaniyyuu daabboo afur ta'e jechuudha. Dhugaa waaqa daabboo afur ta'e isa booda jechuudha daabboo ofii kootii tolfadhe ala baasee qeen koo bal'aadha. Mannaa fashaa qabachuudha akkuma argitanii iddoo ta'anii buna dhugan qaba. Isa booda daabboo koo tolfadhe dursa mucaa koo gadi baasee cararii agarsiisee susukkuumee dhiqeen susukkuumee naduutti jechuudha. Bayee jechuudha. Hala bayee obboleettiin koo turteeyyuu isa booda mana namatti dhiyaadhu ganama bayeen dhaqee jechuudha. Dursa dhadhaa qopheeffadhaa jedhanii namatti uumalee akkasuma miti. Akka biyya keenyaatti hantuuta namatti naqxii deessonii yoo mana namaa seentee jedhu dhadhaa mataarra nu kaa'anii anaa fi mucaarra jechuudha. Buna nu danfisanii qursii nu laatanii akkasittiin jechuudha. Malee isa mana namaa beekumaan waraabuu dhiisee mana nama waraabuu hin barbaadne jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya ammoo biddeen tolchuun seenee mucaan koo rafee jira. Kanaaf nu duukaa bu'aa walumaan gara eelee. Gara eelee isiniin jedha. Walumaan biddeena tolchinu. Uffata immoo kana uffattee seentaa Leensaa kan jettaniif keessummaan natti dhufaa jira. Waxii fixeeraa amma biddeen tolchuu seenee dafee yoo namni sun illee dhufe akkatti ba'uufanii jechuudha. Lixiin nan tuqu. Aninnaan biddeen tolchu liixii asiif achi hin bacabbacu jechuudha. Maarbeetiin koo lixiraatii dhabuyyuu biddeen innaan tolchu asiif achi hin bacabbacu. Sir'aata isaa eeggadheen tolchaa jechuudha. Na duukaa bu'a biddeen naan tolchu.
Kanaaf jechuudha daawwattoota koo keessummaan koo dhufaa jiru. Keessummaa yeroo ammaa kana guyyaa guyyaan keessummaa manaa dhabnee hin beeknu jechuudha. Keessummaan inuma dhufa. Keessummaa dhabee hin beeku jechuudha. Fincaalarraa badaa mul'ata natti hin fakkaatu. Daabbootti tolche garuu elee kootti jechuudha. Ho'aa jirti. Kan ergaa jiru dafee biddeen tolchee wateera. Yookaan nama naa qabaatanii ijoollee illee barbaadee nan dhabe jechuudha. Kun sinitti hime yeroo kana namni ijoollee namatti hin kennu. Kana firri fooriitti namni dhufanii na eebbisanii jechuudha. Amma isaan dhufanii jechuudha. Keessummaa nama dhufu. Dubbachuu falmatu yeroo isaan namtu na bira hin jirre anuma keessummeessaa ture jechuudha. Sirriitti sukkuumamte elee akka bishaan kaaste jechuudha. Bishaan kaaste jechuudha. Kana keessummaan koo yeroo dhufa isiniin agarsiisa jechuudha. Keessummaa baay'ee isin jaalattan abbaa isaa isinittiin immoo beektu nama sana jechuudha. Miidiyaa irratti beekuu dandeessu isiniin jedha. Yeroo dhufe immoo walumaan waraabna jechuudha. Wanti sobuute jawsa. Ollaatu iyyuu na gargaaree daawwattoota keenyaan naan ciise. Ollaan na gargaara jechuudha. Ollaan haa jiraatu. Dhugaa ollaa fi firaa miti. Ollaa fi duddaan lafa qabu akkuma jedhan sana. Ollaatu irra jiree sana kaasa jechuudha. Galata waaqa. Kana jechuudha. Ollaa fi duddaan lafa qabu akka jedhan sana isiniin jedha. Ikuteleen koyu. Kama gochuun qaamnu yaa jaraako. Garuu biddeen bareeda baaste. Ino ini kanaafi. Maal boonnarree. Ino neddoo kana. Eeleen koo akkasi kuno. Karaa tokko daftee nodhitu. Amma qoraan barbaadde qoraan badan fudhattu. Gaanuma xiqqoodhaan tolchama jechuudha. Garuu xiqqoo nattaare. Waan xiqqoon tolfamachuu. Kun akkuma elee elektirikiiti elee kana barbaadan maatii keessanii bitaa dhugaa aatii dadhabuu hin qabdu. Nama dadhabsiisu kun jechuudha. Elee kana haadha keessaniif yookiin maatii keessaniif bitaa
namatti tola jechuudha. Ayyaamuma elektirikiitii qoraanii fixxuu qoraan qusatti itti dadhabuun hin jiru gadi jechuun ol jechuun hin jiru yoo liixii buufattu bichaa gadi jetta jechuudha. Kanaaf maatii keessanii bitaa fi eelee akkasii isiniin jedha daawwattoota keenya innaan tolchee fixa walitti deebina. Keessummoonni kosinaa dhufan immoo walitti deebina. Angasitti nagaatti tura. Laayikii godha, sheerii godha, koomentii godha, sabiskiraayib godha. Viidiyoo kan gadhumaatti daawwadha. Leensaanaadha akkasittiin biddeena tolchuudhaaf dhufte. Innaan tolchee bahee walitti deebina. Kan biraa immoo keessummaa koo wajjin walitti deebina jechuudha. Dafeen biddeena tolchee baha jechuudha. Keessummaa baay'ee jaalladhu, baay'ee kabaju dhufa. Daandii jiru. Halkan natti dawalan jechuudha dhufaa jirraaniitu na eebbisuudhumaaf dhufu jechuudha waan biraaf miti na eebbisuuf dhufu waan ta'eef angasitti hanga keessummaa qofaana dhufnutti nagaatti nu turaa sin jaaladha sin kabaja baga gammadde immoo baga ulmaa baatee baga kana si ga'ee baga biddeen kee tolchutti si deebite jedhaa na eenyu ta'an sin hin jedhaa na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaa nagaatti tura.